Makina qabna makinaan suni hamma eega dhaabatte iidii ramadaanaa keessa dhaabatte eega bitamte gaafa Oromoon maallaqa nu buusu san garaa kiyyatti an hoolaa takka bitadhee hin qallabamne rabbiin ilmoo tiyya kana nan guddifachise kanaatu ilmoo tiyya tun boriyoo isiin qubte waan ittiin hin Miira keessa hin addaatiyya. Miira keessa hin lubbuun na keessaa bahu taatu operaasyoonii godhadhee asiliin hin beekachuudha guyyaa saditti maallaqni osoo isiin hukumatii deemiti ilmaan tiyya kana waanaa biti aniyoon du'ellee ilmaan kanaaf faayidaa taatu garuu sun akkasumaan qabee taatu isaa miti qa'oofu namatu oofu birrii 3,700 gachiti ani ammoo ji'atti ilmaan tiyya qorqorroo taate osoo makiinaa qaban baajaajii qaban jedhanii olii gadi oofan guyyaa lama haadisii taate osoo amma gurguru edheeyyuu maallaqa naan baasu sun ammoo sanaayyuu yeroo inni ofirraa baasee maal godha namni akka namni na gargaare beeku ani hoolaa takka naa qalaniitiin maallaqa namni na erge san irraa foon ilmoo tiyyaa naa nyaachisi foon ittiin hin nyaanne ilmoon toboroo ittiin kutte waan ittiin kaafatu fi qabu jechuudhaafan waa bitadhee lafa kaayatu isaa miti ka dalagu nama dalagaa 3 keessatti torbaanitti 3 sanarraa sagaazaatu jira harka jalaatti deemanii kana qaban sana qaban waan jedhanii kanaan adda baasee isinii himaa jira isinii galee Argu, kira mana beri kuma kulit kuba aku. Wani nuti kafal. Mana ala torban lama jiati beri dibba jaham bas anche kapi gochuda. Ilman tiyab jiati beri dibba jaham bas. Kofi kiya jiati dibba sadim basa kache kapi malekan taksi. Sini gale ilmu tanah mana ala ke sudah nama mereka nabar baca sana mi dupe buya terkenyata woi nagode ibita beradante nabar. Sibilan nakes sejera amma. Sibil sun dirqama garaa kiyya keessaa bahuu qaba isinii galee mi waggaa tokkoof na keessa kaanii garuu sibiil sun amma na keessaa bahuu qaba ganaa qalamee jechuudha isin namni barbaadan haati faatallee na dubbisuu dandeessa keessaa sitti ergaa nuuran qabu sibiila hangana ga'uun of keessa deeman nama kiiloo 25 ti jechuudha garuu Oromoon ammoo waan isaan nu callisanii garaa nutti jabaataniif hin beeku ani wallahi rabbiin nagaan oolchee na bulchin yeroo hundi Oromoon namni qofa si qabu warri suuraa si waliin ka'u viidiyoo si waliin waraabu mana kan kee keessa beeku ukkaamsa irra taa'e Oromoon kana dura si gargaaranii makiinaa si bitanii maali si bita waan garqabanii si gargaaranii Oromoon san qofa si qabdi malee rakkinna ammaas isin keessa jirtu Oromoon qofa qabdu jirti an qofa keessa waan kana namni tokkichi waan kana dubbatee irraa qofa qabu hin qabu qabu ukkaamsa irra taa'e Oromoon tagaafa siin dhaltee san qofa qabdi malee taachiyaasi Oromoon qofa qabdu hin jirtu jechuudha. Biya Cairo kan keessa nama tokko kan dandeetti jiraachuu qaba. Haaromsiisuu birrii kuma 40 ada baate Professor Garalafo. Amma jechuun waan akkana osoo hin taane gara solutionii jirutti dubbachuu malee nami Oromoon waan kana quban qabdu akkuma adifaatee jetti. Amnuyyuu akka mataa kiyyaatitti TikTokii kana imalaalaa waan akkana dhagayeellee beeku argeellee hin jiru. Nami tokko kan quba qabu hin jiru Oromoon. Kanaafuu gara solutionii jirutti gara furmaata jirutti haa deemnu. Wanni godhuu danda'amu maal? Ayyee. Tokko farratti amma ijoolleen namni lama sadii asirratti waa'ee adafaatee yeroo tokko waa'ee kasi yeroo takka waa'ee dubbata. Okay, shi. Wallahi billahi jechuudha. Ilma sikka illaan akka gandaatitti illee miti. Akka gandaatitti illee dubbachuudhaafi miti. Maaliif ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jedheedha. Namichi farda yaabbatee tokko duubaan yaabbatee tokko duraan yaabbatee ishoo jedhisitu gara gurraa aanaa jedhe jedhan. Maaliif gara fardi dhagayuu sansitu aanaaf jedhe jedhan. Argitanii? Akkuma haa caalu nu jedhe harargee mancaa garraan tuulamni farda deebisee jedhe. Argitanii maaliif jedhe kana? Osoo arsiin xiqqoo mandoo rifatteefi kutaan Oromoo kutaan godhata akka ni rifataaf mujattii tana. Na amana kutaan Oromoo kutaan godhata akka ni rifataafi. Siqqoo mandoo inuma hin jirtanii na amana. Feetu community feete keessa jiraadhu feetu biiroo feete keessa jiraadhu siqqoo mandoo inuma hin jirtan. Yeroo tokko mee arafaatee miseejii baay'ee wal fakkaata asiin formaal ta'ee aadaa koomantiin baay'ee wal fakkaata asitti barreeffamee namoonni baay'een lakkoofsi gaafatanii mucaa tokko illee Yuroopp irraa yeroo dhibbata kan argaaf jedha ijoolleen bira akkasitti gaafata waan ta'eef siifu yeroo tokko sagalee kee ol kaasii koodii wajjin daarektiin si argatanii
nuti miseeji isaanii barreessuu isaan dubbisuu osoo hin taane namni rabbiin si qarqaaru direct si biraan haa gayu sagalee kee ol kaasi lakkoofsa WhatsApp keetii koodii wajjin ijoollee waan hin beekneef koodii wajjin ittimi yeroo tokko haa qabatanii irra deebii ittimi sana booda WhatsApp si dubbisanii akkaawuntii sirraa fudhatanii haga dandaansi haga janis. Kiniini makana likibseetiin akkasi garrafa beeyte danda'ee ka'ee gabbayee nyaata sanuu fudhachuu hin danda'u jechuudha. Qaamni kun bilchaatee narra du'ee ijoollee kiyyaayyuu guyyaa biraa guyyaa naannanii fasiraan oolchutu jira siigalee danda'ee nyaata hin dalaguuf ofuma kana jibbeen halkanii guyyaa kophaa kiyya barri kiyya cufadhee ta'a. Ilma dhiiraati waa gochuun inni amma jazbee barsammuuyyuu qabu waluuyyuu hin beeynu wallaahi laazim dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yoo na waan tokko itti haasa inni waan biraa nattaasa ani maala godhu naan jedhe waan xiqqishuu wayii qabna waan qabnu sanallee atillee dhageesse ta'uu danda'a. بس واني نتكلم نصل. تركمانيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسا معلش أسا يا ورا كايرو بكمانو مكامنا كياتني. Lagi apa? Tadi sebenarnya nama sejarah atas nabi lagi apa cuma ada dia ada wantai. Ayat toko farati mucamri teh Rabbi warajana ta hagodu. Ittihan sudah isim bakattoota kaayiroo keessa jirtan guutumaan guututti rabbi sinaatiisu lubbuu isaa taphatan rabbiin sababa godhee isinillee warra biyyaa san keessaa gara biyya birootti siqu rabbi sinaa taasisu ayyeetti fufaa isin dhageeffannaa. Ani amma yoo waan gargaarsaa onlaayina kanarra bahee haasa'e deemanii namootii biyya alaa jiranutti warra nu gargaaranutti sagalee asirratti tiktookii kiyyarratti ilmaan kiyya oliin yaa jamaa warri sponsora naa ta'uu dandeessan sagalee naa ta'anii rakkachaa jira haalli nan keessa jiru ulfaataadha jedhee riippoortii halkan tokko guyyaa lammaffaa har'a gadhiisee barumtummaa isaa riippoortiin irra godhamu. Wanni ammoo kana godhe namuu biyya kanaati malee namni biyya biraa maal irraa qaba maal haasa'e wanni nan haasa'e rakkina ijoollee kiyya. Handhuura hin qabu dhukkuba TV qabu. Obboleettii takka nama dhuftee na cinaa dhaabbattu hin qabu. Dhugaa Oromoon kalee na gargaara. Wanti inni na gargaareen waan Oromoon naa taate san keessa ilmaan tiyya garaa kiyyatti wallahi waan dhuftee qabu. Waan ajaa'ibee waan uummata kaayiroo na dallansiisu kana keessa Yatti kana tabsiisoo osoo danda'an shira irratti xaxanii ilaalaame. Shira irratti xaxani. Giiftaroonni yatti kana dhagayanii irraa hafanii jiran giiftara Oromoo ta'e kan Ameerikaadhaaf Kanaadaa keessa jiru Awustiraaliyaa keessa jiru mucattii kana argee namni irraa hafuu ni jira jedhee hin yaadu. Namni hafuu irraa ni jira jedhee hin yaadu. Beekaa ukkaamsee abbaan humna akka taa'e mucattii tana biyya kana keessatti ukkaamsee abbaan humna kasaqaa osoo toleeti uummata tiktookii kanarraa fixee ofii nyaachuu barbaadu jechuudha. Ka dhiiga Oromootiin ofii goobe ka dhiiga namaatiin ofii goobe bakka hin jiraaniti mucattii tana mataa gadi qabee ofii jiraachuu barbaadanii mucattii tana geemi tabsiisuu dhaban. Maa deemaniiti mana sii dhaqanii nyaatanii dhuganii mana ijoollee fi waliin suuraa kanii poostii godhaan jiranii arguu dhabanii jireenya isii. An guyyaa takka mana sii dhaqanii hundi mana sii dhaqanii jireenya isii argaa jiran. Mucattii tana kootu jedhaniitiin geeftaroota dubbisanii koottaa tabsiisa waan qabdanii mucattii tana bira dhaabadha akkana dhanii wayii himuu fi wallalanii hin wallanne beekaa ukkaamsanii irra taa'anii jechuudha. Ka isiinuu itti himatte barna. Ka isiinuu itti himatte na tabsiisa. Haadha faate waan tokko beek ifa majjini anillee akkuma xaala gara keelginaasitti osseene wanni beekuu qabdan waliin somnu dhugaa walitti himnee wajjitee himna Oromoo waan lama barbaada namni keenya kun okay tokkoof irratti faayidaa ofii barbaadan maqaa nama tokkootiin gadi ba'anii faayidaa ofii barbaadan lammaffaa irratti immoo jechuudha dubartoota akkanaa kanas ta'ee namoota rakkatoo gadi bu'an kana waan ani beeku akka waan hin jiraamiti murtiin tun rabbumarraa dhuftee gadi qabuu barbaadan nama gadi qabu immoo rabbi qabuun oolu rabbuma toon nama qaba ani waan tilmaame keessaa dhiifama isin garuu biyya tokko jirtanii ani umallee na gochuu hin danda'anii an dhugaa rabbi haqa rabbi yoo dubbanne jechuu kan soba hin qabne akka nama tokkootitti akka ilma Oromootitti
asli an dubbachuun barbaadu sanatti baay'een jaaladha garuu erga rabbiin isitti na fideen dubbadharra akka nama Oromoo tokkootitti tokkoffaa kenna waan ta'eef lafee teenna waan ta'eef maaliif gadi baanii taphachiisuu dhaban lama sadaffaa ammucayyoo tanaa all notification irra qaba yeroo isin DBC to direct message natti dhufa garuu jala hin dhaqu sababni isaa humnati yawaan beekuuf saalfadha giftaroonni teena ta Oromoo guutumaan guututti osoo kutaan addaan hin qoonne giftaroonni teena ta Oromoo haga bakka dabbaa fi agartee harmi huccuu asiin biinxamee gayyaa jiru micattii miskiina jireenyisi addunyaa irratti qormaatatti ta'e tana leeshi CDB jirtuun arganii leeshitti muranii giftiin darbineen ijoollee biyya Arabaa tanatu habaaboo fi onnee fuudhee ol darbaaf malee guyya mata akka giftara Oromoo kutaa 11 kana dogongoree irratti giftii kennu argeen beekwan maan na godhan sumuni shilingi na kennan barbaadana kutatani risqiin tee rabbi tokko charka jirtiana sadafa nane afrafa chukiya afrafa nuti kana akka Oromummaaf akka Oromootitti wal komannus ani garu ifamana rata kutambro nuti kutaan asii kun abaarsa qabna beekumsa nurra taree gootummaa nuti nurra taree wallaalumsatu namni yoo baay'ate aslam maayyimii ta'a wallaalatu matara nu dacha'e ani beeku malee ijoolleen kutaa sikkoo mandootuni amantan istan kutaa kamiyyuu gadi nuti bal'inna lafaatin baay'ina namaatin nama caalla malee kutaa sikkoo mandoo kutaa kamiyyuu gadi maaliif jedha nagaa